Yoyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Har'as immoo barnoota ajaa'ibaati walitti deebinee jirra jechuudha. Barnoonni keenya har'a ammoo akkamittiin suura barbaadan dugda duuba isaa haquu akkamittiin akka dandeessanidha jechuudha. Gaaffiiwwan keessan na gaafattan siniif deebisuun dhufee jechuudha. Dugda duuba waan jiru tokko suura keenya soo ta'e kan moodel kaaraakteroota garaagaraa yuutuubii tambinaala irratti fayyadamnu kana akkamittiin akka balleessinu keessan na gaafachaa turtanii siniifis immoo deebiin ta'a jedhee yaade kana malees immoo kalmattis immoo barnootaafis isin fayyada jechuudha. Warroonni yuutuubii fayyadamtanii jechuudha. Yuutuubii irratti viidiyoo gadi lakkiftan jechuudha. Sinaan gadhumaatti turtii keessan nu faana taasisaa gara barnootaatti otoo hin deemin dura kanneen yuutuub chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun dagatina. Sana booda ol kan jedhu kaawwachuutiin viidiyoon keenya akka tooraan isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Gaaffii qeeqaa qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Koomentiin keenya banaadha. Viidiyoo kana immoo laayikii 8,000 illee ga'u laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega appiin keenya remove background jedha. Play Store irra ni jira. Linkii isaa kun baratame immoo koomentii jalqabarra isiniif hankaa jechuudha. Kana malees immoo karaa browseraas fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Appii kana baay'ee salphaadha. Waan duuba keessanitti argaman hunda isaa isiniif haqa jechuudha. Waan kanaatiif ammana rakkachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Kana caala kunoo appiitiinis immoo meeggabaatiin xiqqoodha. Meeggabaatiin 2 waan akkasitti jechuudha. Bilbila keessa hin miidhuu biiziin godhu jechuudha. Kunoo gaa yeroo jalqabaatiif appicha buufattanii yeroo dhuftan fuula kana isiniif qabatee dhufa jechuudha. Waan adda addaa isinitti fidu fuuluma kana qabatee kallattiidhaan isiniif dhufa. Fakkeenya jalatti isiniif fudhata jechuudha. Yoo barbaadan akka keessan itti galchitaniin akka inni isiniif baasu gochuu ni dandeessu jechuudha. Upload image kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqtu. Sana booda filannoo isiniif fida jechuudha. Photos, kaameraa amma ka'uudhaaf fi galariidha jechuudha. Galarii keessaan barbaada suura barbaadan itti fidattan haala ajaa'iba ta'eetiin isiniif baasaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo suura galaanaa barbaada. Kunoo artist galaanaa jechuudha. Suurri isaa akka duubaanaaf bahuun barbaada jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin remove naa godha jechuudha. Kunoo akkas kan ture bifa kanaan kan ture kunoo akkanatti naaf haqee jira jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin waanti tokkittiin irratti hin argamu jechuudha. Akkuma kompiitara irratti akkuma photoshoppiidhaan balleessanitti balleessaa jechuudha. Kunis dhiifama isin jeeqe jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin namatti tola jechuudha. Download kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuttu download ta'e jechuudha. Galarii keessan keessa dhannaan argachuu qofaa jechuudha kallattiin suura kana. Kunoo tigaas irrattis edit gochuu ni dandeessu haala ajaa'iba ta'eetiin appii isaa irratti jechuudha. Erga akkanattiin baafattanii jechuudha. Edit kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sana booda backgroundoota ajaa'iba kanneen babbareedan kanneen anillee yeroo baay'ee itti fayyadamu asirraa ni argattu jechuudha. Isa malees immoo isumayyuu blur gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan barbaadan inni jalqabaa yookaan immoo inni dhugaa ta'e kunoo isa kanaa jechuudha. Kunoo isa kanaa jechuudha. Inni dhugaa inni dudduuba isaa jechuudha. Isin immoo kan barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo jala kanarra haala ajaa'iba ta'eetiin achi harkisaa ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'e ilaaltanii kan nama hin quubsinetu jira jechuudha. Asirra kamiin filadha jettanii kan itti waan jettantu jira jechuudha. Asirra bifa ajaa'ibaati jechuudha. Akka jaalattanis immoo abdii guutuudha kanan qabu. Wantoota babbareedoo siniif fiduudhaaf karooraan qaba. Sin immoo laayikii tuquudhaan na jajjabeessuu hin dagatina. Sabskiraayib namoota kaaniif immoo sheer gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatina isiniin jedha. Kun haala ajaa'iba ta'e akkanattiin babbareechattanii erga fixxaniin booda mallattoo seefii kanarra tuttu seef siniif ta'uu qofaa jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha kan itti fayyadamtanii salphaadha appilikeeshinii ishii. Yoo barbaadan immoo yoo isin dhibe karaa browseraan isinitti agarsiisa jechuudha. Chrome seenuu barbaadan, Firefox yoo barbaadan, Operas waan isinitti tole keessa seentanii hin dhabdanii jechuudha. Sana booda erga seentaniin booda remove background jettanii search ni gootu jechuudha. Google irratti bakka search irratti remove background jettanii search gootu haala ajaa'iba ta'eetiin sinii fida. Kunoo ofiisaatii hunaa fide jechuudha. Populariidha waan ta'eef dhiifama. Populariidha waan ta'eef jechisaa namoota baay'eetti itti fayyadama waan ta'eef kunoo gubaddaa jechuudha. Haala ajaa'iba ta'e kunoo kana jechuudha websaayitiin isaanii. Dhiifama isin jeeqe
kunoo asirratti akkaatiin isin fida jechuudha. Remove image background kan jedhu kanarraa ni argattu jechuudha haala salphaa ta'eetiin. Kunoo asirras immoo appii isaa argachuu ni dandeessu yoo irratti tuqxan kallattiidhaan gara Play Store isin geessaa jechuudha. Waan isin dhibu tokkittiyyuu hin qabu jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha dugda duubaati wantoota garaagaraa kan balleeffattanii jechuudha. Tambinaala keessan irra kaawwachuufis immoo miidhagfachuudhaafis immoo isin fayyada jechuudha. Kunis immoo kun haala salphaa ta'eetiin weebsaayitii irratti akka ittiin fayyadamtu jechuudha. Inni isin ajajaa jechuudha. Upload image kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuttu jechuudha. Ani achi naqu asumarraan baafachuu barbaada. Amma fakkeenyaaf kunoo kan mana isinitti agarsiisu barbaade kunoo amma original jedha remove background jedhanii fida. Kana malees immoo edit godhachuus irratti ni dandeessu jechuudha karaa weebsaayitii isa kana. Edit kan jettu kanarra si'a tokkoof nan tuqa. Backgroundota isaa wantoota dudduuba jiran haala ajaa'ibaa ta'eetiin baballeessu mimmiidhagsuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ilaala. Loading gina gocha kunoo amma fakkeenyaaf kunoo ranaaf ta'aa jira xiqqoo ishii kunoo haala ajaa'ibaa ta'eetiin ranaaf ta'aa jira jechuudha. Bilaris immoo gochuu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti bilar gochuu dandeessu. Wanti namatti tolu appiin kun asirratti edit gochuun ni danda'ama jechuudha. Waan barbaadani haala ajaa'ibaa ta'eetiin edit isiniif godhaa jechuudha. Bilar gochuus immoo ni dandeessu. Bilar ennaan jedhu dudduuba isaa akka focus ta'ee inni wanti suurri barbaadan focus ta'ee mul'atuuf dudduuba isaa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin haala kanaatiin jechuudha kan fayyadamtanii appii kanaa fi weebsaayitii isaan kana jechuudha. Kana malees immoo karaa tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Gara isaatti utuu hin darbiin dura immoo viidiyoo kana laayikii tuqame mee laayikii tuqaasti nan eega tuqxanii Egaa gara sadaffaatti dhufnee jira. Waan lamaan isinitti agarsiisee tan jira. Inni sadaffaa kun immoo telegiraamii dhuma irratti jechuudha. Namoonni hedduun keessan hin beektan kana garuu telegiraamii irra ni jira jechuudha. Telegiraamii irra teessanis immoo wantoota dudduuba keessan irratti argaman balleessuu ni dandeessu jechuudha. Sagaleen asirratti xiqqoo isinitti jijjiiramuu danda'a. Dhiifama naa godhan isin jedha. Bakka sarchii kana irratti maal jettuu dhuftani waan salphaadha jechuudha. Barni jettanii ni balleessitu jechuudha. Baa'uuraa na kunoo barne background jedhee inni isiniif fida jechuudha. Erga akkanatti search gootaniin booda yoo barbaadan linkii isaa immoo akkuma baratamte comment jalqabaarra isiniif kaa'a jechuudha. Barne background enna jettaniin booda start ni jettuufi jechuudha. Egaa start booda isiniif fida jechuudha. Wantoota garaagaraa akkamittiin akka hordoftanii jechuudha. Settings kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Erga isiin booda change service kan jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu. Suura itti erguu qofaa jechuudha. Bakka suura itti ergan ni beektu hundi keessaniyyuu. Ammoo suura micaa tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa. Suura natti tole tokko FB irraan buuse. Kunoo suura micaa kanaati. Kichuu jedhamti yoo beektan baay'een keessan ni beektu. Kunoo erga itti ergitaniin booda subscribe godhaa isiniin jedha. Maaliif wanta kana future kana fayyadamuudhaaf subscribe gochuun dirqama isiniin jedha. Deemtanii subscribe gootuufi jechuudha channel isaanii. Kunoo asirraa join gootu. Sana booda kunoo subscribe gochuun kanuma jechuudha. Duubatti ni deebitu amma fayyadamuu ni jalqabdu isiniin jedha. Deebitanii itti ergitu jechuudha. Kunoo amma suurichuman irra deebiin ittiin ergaa jechuudha. Maaliif fuucharoota achi keessa jiran fayyadamuudhaaf wantoonni isaan isin ergan kana guutuufii qabdu jechuudha. Erga subscribe gootaniin booda jechuudha. Sana booda subscribe gootanii erga fixanii suura ergituufi erga ergitiin background sabbaan godhee natti agarsiisa jechuudha. Baay'ee jechuudha. Sana booda tuqaa kanarra tuqxanii save to downloads kan jedhu kanarra tuqachuu qofa baay'eeraa jechuudha. Kunoo adii irratti baay'eeraa jechuudha. Kanaan ture kun kunoo gara adiitti na jijjiirame kanaan baay'eeraa jechuudha kanarra. Barnoonni irraa akkasinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Barnoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kanneen kana caala mi'aan argachuudhaaf immoo channel keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Namoota gaariif immoo share godhaa. Gaaffiif qeeqa waan barbaadan gaafachuu barbaadan commentiin keenya banaadha. Viidiyoo kana immoo like isaa akkuma dura jenne 8 hin ga'u garuu 8 kun ta'etti geessisaa isiniin jenna. Next video ibidda ta'e isin hanga walitti deebinutti nagaan ta'a.